quraanni jecha rabbiiti yoo jettee si gaafatte. Innaa itti amanaa jedha malee quraanni jecha rabbiitii hin jedhu bootaa amma dubbiste immoo. Ayya asbaas. No, ati naa dubbisi kasitu dubbisaa ture miti reessi dubbisaa ture kan keerraa Illalla asbaas quraanni isa argite jecha san rabbiiti kan jedhu sana naa dubbisi. isa dubbiste san illalla asbaas ayya. No, abdii isaa dubartoota akkitti nasiifachi raanneessi tokko hin danda'amu bar waan dhugaa dubbatta ta'e wal falmine wal faana haasofne naa amansiista maleessa waan naa gale tokko jira sii gala garuu wanta naan Waan si galle ajaa'ibu gaafadhee keessaa sirraa amma baruu kiyya dirqama. dubartoota osoo hin taane dhiirri amma dubartiin geenyes immoo akka jiru hin beektaa miidha. Kun sirriidha garuu gaaffii ati gaafachaa jirtu gaaffii waliin rukutaadha sii galee gaaffii sana keessaa bahiiti noormaali yoo waan agarsiisuu Ayyee bakka san baasitti nu agarsiisa ayyash rakkoon qabu isa warra rukute sana baasi nu agarsiisa. Okay, lafammaa deeminaa dubbisi amma lafammaatii deeminaa dubbisi. In sobdee naan jetteemi Quraanni ayyee jecha rabbiiti kan jedhu ani sobeemi dogoggoreemi ayyee ati baasitti nu agarsiisa dogoggora kiyya sanii in dogoggorte naan jette barsiisu jirta waan ta'eef mee ati immoo dogoggora kiyya sanas baasi nu agarsiisi. No, lafammaa deemi dhaqinaa baasi. Lafammaa deemi dhaqinaa baasi naa Barri si jammari dhaggeeffadhu jalqaba irratti gaaffii kan gaafate kookeeti kookeet ammoo gaaffiin kiyya naa deebi'eera jette ati immoo dogoggoraa jetteemi isiin gaaffii gaafate yeroo takka na dhaggeeffadhu isiin gaaffii gaafatte gaaffiin koo naa deebi'eera jette ati immoo dogoggora jetteemi an gaaffii deebiseefiin jira isiidha deebi'ee jira ati immoo dogoggoricha as baasiitii nu garsiisa. Ati immoo dogoggoricha san as baasiitii nu garsiisi kuno dirreen kuno furdi kuno farasuu mihoo meedaa mihoo. Koo dhaggeeffadhu kan isheen dubbatti gaaffii ishee deebiin waan mucaa dhiisi dogoggorteeraami an dogoggorteeraami laa dhiifamallee naa godhiiti waan ishee dhiisi isin gaafatte deebiin deebi'eeraaf ati ammoo dogoggora kiyya kan namti kun nama 777 jira hundi isaanii si dhaggeeffatu jiran si ilaaluu jirani as baasiitii abdiin kana dogoggoree jedhanii nu garsiisa. Daqiiqaa tokkittiin sii qaba abdii. Quraanni jecha daqiiqaa miti mana kiyya dhuftee daqiiqaa takkan sii qabaan maali situ naa qaba ijoowwanni barana maaluma dhufaa jira bara daqiiqaa tokkon sii qaba jedha maal jechuudha nu siin hin jedhe bara as baasii nu garsiisi yalla. Yeroo takka kookee yeroo takka naa obsi baala kookeet qoy yeroo takka naa obsi ifa mallee naa godhiti. Mootiin irratti No, namni tokko sirriitti hin qabne wallahi ofii qabatte. No, maal ofii qabadde si gaafataan jira. Lafammaa deebistee yoo naa dubbiste lafammaa deemi naa dubbisi. Asii harkara naa dubbisi. Oromiffasaa fi Oromiffasaa waan ta'e. Lakki ani nama baratuuf gaaffii gaafate agarsiiseetiin jira. Ati immoo dogoggora narra qabdee jirta waan ta'eef dogoggora sana baasiiti waan an dogoggoree sana kunoo abdiin kana dogoggoree jedhee uummatatti agarsiisi yalla. Naadaasi quraanni jecha maa bitteenatti kennitee qabdaa silkii koy bitteenatti kennitee qabdaa silkii ijoollee fuu dubbisaa lakki ati kan naa baasi naan jettu koy yeroo takka kan naa baasi naan jettu bitteenatti kennite moo maal jechuu moo chaarjii isaa guutteenatti kennite. Ifee tollee si jechuun inni kun sana miti dubbisaa turte ijoollee taaniif waan ta'eef. Yalla baasi amma dubbii biraa dhiisi as baasi yalla dogoggora kiyya san agarsiisa. Namni 780 asirra jirtan kun quraanni jecha rabbiiti kan naan jedhu tokko baasi naa dubbisi. Abdii dhuguma yoo dhuguma ijoollee angaafi dhaggeeffadhu jalsi jammari dhaggeeffadhu. Luqqistii dhaggeeffadhu gaa yeroo tokko akka naan jettu anaafis yeroo naa kenni jira. Kanaaf yoo dhuguma quraanni jecha rabbiiti kan jedhu quraana irra jiraati as baasi naa dubbisi. Utuuti naan deebisin akka mucaa silaa eeyyee jedhee hin darbu waan ta'e hin bilchaanne deebii hin darbu bilcheessa. Hin bilchaanne yoo taate dhaqii ibidda seeni kaa bilchaachuu yoo barbaadde dhaqii ibidda seeni maal sii godha re'an. Amma dubbii biraa dhiisi laal dhaggeeffadhu dubbii biraa dhiisi waan biraan haasa'iin waan in dogoggorte naan jette san dogoggora kiyya as baase warri baasiif jettan afaan keessan qabadhaatii yoo sinii ta'e dhaggeeffadha yoo siniin taane as jalaa ba'a xirriggi jedhaatii deema. Baasiif minaamin namni tokko koomentii akkanaan barreessina. Yoo isinitti tole dhaggeeffadha. Isinitti hin tolu taanaan immoo deema. Asjala. Waan siin jedhe gurba. Dogoggorte naan jettee dogoggora kiyya san baasiitii nu garsiisi siin jedhe. Yalla daf.
Ati Dafigaa ati gaaffii si abidda jammar gaaffiin keetii miti. Gaaffii kookettu gaafatee mi ayyee amma dogoggora kiyya san nagarsiisi. deebicha Yalla dafi. sirrii miti kaa Daddafi. deebicha dhaggeeffadhu. Daddafii miti Daddafiin kaa as baasi dhaggeeffadhu siin jedhe waan barsiisaa dogoggora baay'ee kiyya san as baasi. Yalla dafi dubbii biraa dhiisi. Dogoggora kiyya san as baasi nu garsiisi. Dafi. dogoggorri okay dogoggorri kee oolumaa gala kanatti sobaa turte abdii sitti hima bakka bukkee qabaa Baasi dhiisii so zachee in so karaan haa gale as baasi nu garsiisi. As baasi nu garsiisi. uraanni jecha rabbiiti kan jedhu nama 800 jiru kana duwwaatti as baasi dubbisi amma shaadaa qaba daamtu uraanni jecha rabbiiti kan jedhu jiraate Shaadaa miti yoo barbaade mabraatii qabadhu. Yoo barbaade mabraatii illee qabadhu. Nan galchu sun. Waan amma in sobde naan jette soba kiyya as baasi uummata barsiisi. Yalla dafi. barsiisaa irraa kana faa eegu utuu barattan ta'e nabii Muhammad Abboo. dabar Ashaa hoggaa sagatti fuudhee kwa lama Ragaa naa kennu. Waan amma dubbatte kana. Haloo. Ragaa naa kennu. mannaan ta'e Ragaa naa kennu. Ragaa naa kennu. Ragaa naa kennu. kanaaf jechatti amma naaf Ragaa naa baas. Muhammadii inni wallaalaan garatti galagalu Gurbaa ragaa naa baas. Adaraa kee arraba dhiisi ragaa naa baas. Kabajaan si gaafatu jira ragaa naa baas. Waan dubbatteera ragaa naa baas. Adaraa kee ragaa naa baas. Meeliki ragaa naa baas. amma dhaggeeffadhu ati Ragaa naa barsiisaadha waan baas. ta'eef Ragaa naa baas. Yaanna. Aloo. Namni tokko hin tuqina. Namni tokko hin tuqina. Namni tokko hin tuqina. Ragaa naa baas. Adaraa kee. ragaan manaaf kenne Abboo qaba. ragaa Jecha naa baas. amma deebistee deebite sun jecha quubsaa Waan miti. dubbatte ragaa naa kennu. Quraan jecha rabbiiti kan jedhu sana as baasi dubbisi jecha quubsaa Waan hin dubbatte deebisi. kanarra ragaa qabda. Waan Nabi Muhammad irra kijibdaree ragaa qabda. Ragaa naa baas. Ittiin darba gaaffii manaa deebisi ittiin Daraa kee ragaa naa iyyuu baas. as nan qaba. Gaaffii manaa Dhaggeeffadha. deebisi achi darbi qaba. Naa baas ragaa naa baas. Ragaa naa baas. Dhaggeeffadha. Amma isa manaa gaaffii irratti gaaffii irratti gaafatamu bar biro. Eewa. Bilginnaan kee kanumaan arginee jechuudha. Duraanuu bilginnaa kee kana waan ansi keessatti argeef jechaan laal. Bilginnaa agana waan ansi keessatti argeef jechaan akkasitti si qabe si jammar jalqabumayyuu jechuudha. Siigalee bilginnaa kee waan si keessatti argeef jecha jechuudha. Bilginnaa agana ga'uun deema jechuudha. Mee Nabi Muhammadiin arrabsuu maaltu fideme? Ani isa arrabsin. Gaaffii isa gaaffii waan inni hin sobde naan jedhe san soba kiyyas baasiitii uummata carraa kenneefan. Nan sobee mi'ee soba an sobee uummata irratti as baasii ragaa naa kennii jedhee. Na sobsiisiin jedhee maal balleessi amme? Hin sobde naan jetteemi. Na sobsiisii jedhee as baasii ragaa. Maal balleessime? Nabi Muhammadiin arrabsuutti maaltu si geesse? Baalagummaan nama gaafa sadarkaa macarashaa irra ga'e gaafa namni gaafa baalagatee gaafa macarashaa ta'e akkas ta'a jechuudha. Yeroo eega yoomii isin kadhannaami abboo yoo nu arrabsuu barbaadan nu arrabsa. Nabi Muhammaditti hin arrabsina. Nabi Muhammaditti hin darbina. Eega yoomii isin kadhannaami. Tayyib mee maal godhan? Isan arrabsin. Amantii isaan arrabsin. Nabiyullaahi Isaa alayhi salaam isaan waaqa jedhaniitti amananii hin arrabsiniyaan. Kitaaba isaanii hin arrabsin. Haadha Waaqayyoo Mariyaamiin hin arrabsin. Obboloota Waaqayyoo hin arrabsin. Abbaa Waaqayyoo Yoosefiin hin arrabsiniyaan. Maal balleesse? Maal balleesse? An abbaa Waaqayyoo hin arrabsin. Haadha Waaqayyoo illee hin arrabsin. Obboleettii Waaqayyoo fi obboleessa Waaqayyoo tokkoon isaanii iyyuu hin arrabsine. Tokkoon isaanii hin arrabsine. Kabajaan gaaffii gaafadhaa. Gaaffii gaafachuun maal rakkoo qaba? Hattaa qola isarraa muramtee gatamte sanuu hin arrabsine. Qoluma gaafa guyyaa 8 irraa muramtee gatamte sanuu hin arrabsine. Maaliif jennaan annabiyullaahi isaa nan kabaja waan ta'eef. Nabiyullaahi Isaa alayhi salaam hin kabaja waan ta'eef. Qoluma gaafa guyyaa 8 irraa muranii gatan Waaqayyo irraa muranii gatan sanuu qola isaa iyyuu hin arrabsine. Maaliif jennaan hin kabaja kaan. Nuti kabaja hin kabajna malee yeroo hin arrabsinu. Yoomuu hin arrabsinu. Digalee. Ani fakkeenyaaf amma Waaqayyo dhalate jedhee fakkeenyaaf amma dubbachuu hin danda'a. Waaqayyo qaama saalaa keessaan dhalate jedhee dubbachuu hin danda'a garuu hin dubbanne ani hin dubbadhullee maaliif jennaan hin kabaja waan ta'eef. Digalee. Waaqayyoof kabajan qaba waan ta'eef ammaan akkasitti hin dubbadhu laal. Hin dubbadhu. Silaa garuu dubbachuu hin danda'a ture. Arrabayyuu miti beeka arrabayyuu miti waanuma jiru iyyuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Waaqayyo qaama dhanna qabatee guyyaa 8 osoo hin jedhee silaa hin danda'a macaafarra jira. Luqaasiin boqonnaa 2:21 irra jira. Sinii galee garuu ani immoo hin barbaanne hin dubbadhu akkas hin jedhu. Waaqayyo nyaatee dhugee akkasittiin nyaatee dhugee namni qabee ajjeesatu hin jedhee hin danda'a garuu hin jedhu. Hin jedhu akkas. Waaqayyoon duriyyeen qabdee tumtee waaqessitatoon jedheen amma gurbaa kanaan aaruu danda'a waan ta'eef hin jedhuunan. Garuu immoo duriyyeen qabdee ajjeeftetti. Ani garuu akkas hin jedhu malee.
soo kanaaf jecha arraba dhiisaa gaarii miti akkasi kun xuruu miti nabi Muhammad alayhi salatu wassalam in jaalanna ergamaa keenya nu jalaan arrabsuu yoo barbaadan kun wana san jira ani isinii halaala ustaza walillee yeroo baay'ee isinii himaa turan ani isiniif halaala isiniin jedhan yoo barbaadan foon koollee nyaadhaa jedhaniimi yoo barbaadan foon koollee nyaadhaa garuu nabi Muhammad nu jalaan tuqina alayhi salatu wassalam nu jalaan in jaalanna wallahi lubbuu keenya ol jaalanna yoo isin isaan nu jala arrabsitan tarii miira keessa gallee waan hamaa jechuu dandeenya nu dhiisaa adaraa jol yoo tasgabbiidhaan waa gaafatu dandeessan kottaatii gaafadha tasgabbiidhaan waa gaafatu hin dandeessan waa arrabsitaanaan immoo hin dhufina rabbiin itti haa ta'u isatti amantan saniin hin dhufina as baqa maaliif jennaan nuti kan as teenyuuf arrabaa fi miti waamicha gara rabbii keessa godhuudhaaf as teenya karaa arrabaatti nu jalaan jijjiirina adaraa isinitti haa ta'u warri amma gastii kana jirtan illee yoo nama waa arrabsu taatan rabbiin isin qabe bu'aa nurra hin taa'ina yoo waa arrabsuu dhuftan hin taa'ina adara yoo as jalallee jiraatan hin taa'ina nu jala deema baqa yoo dandeessan kiristaanummaa irraa nu barsiisa yoo barbaadan islaamummaa irraa nu gaafadha kanaan ala arrabsuudhaa yoo dhuftan adaraa rabbiin isinitti haa ta'u olis hin ba'ina yoo ol baatanii jiraatan illee gabbu'a yoo jala jiraatan illee xirriggi jedhaa deema baqa nan rabsina baradhaa nu barsiisa kaayyoon keenya kan arraba otoo barbaanne bar suuraa nama tokkoo gad deebisnee dhanne dhukkee irraa kaafna sila suuraa abbaa fedhee gad deebifne yoo nu fakkeenya warra siyaasaa keessaa nama tokko mataa gad deebisne iyyuu ijoolleen ofii yaatee dhufti achitti dhukkee irraa kaafna garuu nuti kanaafii miti kaayyoon keenya arrabaa miti sin arrabsuu miti nu arrabsuu keessanii miti kaayyoon keenya waa walirraa baruudha waamicha gara rabbii tokkichaatti isinii waa godhuu jirra garummaa namaa ba'a isiniin jechuu jirra garbummaa jalaa ba'a ilma namaa waaqessinaa jechuu jirra silaa nu galateeffachuu qabdan wallah gara jannataa ilaa maghfiratin min rabbikum gara araarama rabbii keessanitti isin yaamuu jirra garaatti isin waamuu jirra wallaahi laziim waan namni silaa wal waamuu iyyuu wal sassatu silaa waan silaa wal waamuutu wal sassatanitti isin waamuu jirra silaa jannata rabbii subhaanahu wa ta'ala nuu kenne kanatti silaa wallaahi nama waaman silaa nama waamuu nuun barbaachisu silaa maali jennaan jannata bareedduudha wanni nyaatan jira wanni dhugan jira wanni uffatan jira ahti manaa jirti abba manaa jira sigale wanni ati barbaaddu bakka teessutti sii dhufa ballaadha bal'inni isaa aga jechiifisa maayii caala ballata sini gale silaa waan akkanaa kan inni dhoksan malee silaa namatti yaaman inni dhokfatan silaa dhokfatanii silaa of qofa nyaatan nuti garuu waan bareedduu agana keessatti si waamu jirra wallahi kan itti si waamu jirra nu galateeffachuu qabdan nama waaqessina namaaf hin gabroominaa isiniin jechuu jirra kunillee silaa nuti tokkichaaf gabroomne sadiif hin gabroominaa fakkeenyaaf mana madaamii keessatti otoo madaamiin sadii jiraatte yookaan ammoo mana sadii hojjedhu siin jedhani mana tokko immoo hojjedhu siin jedhani hojii lama argattee hojii dhabdee taa'aa jirtaati hojii lama wal faana sii dhufe tokko mana madaamii qofa abbaa warraatiif haadha warraa qofa kalas yookaan immoo abbaa warratti iyyuu abbaa warraa hin qabdu haati warraa suni abbaa warraa iyyuu hin qabdu isii hima qofa mana keessa nyaachifte tokko immoo mana sadii hojjettaa siin jedhan kamiin dhattee hojjette isa mana tokko hojjette nutu rabbii waaqa lama sadii wal gargaaruu miti waaqa tokkichatti si waamuu jira silaa waan dhoksan kunillee abbaa warri kun sadii dalagaa irtii ahda lagdu achi duydii si haacitu maal na dhibe jennee asii tokkicha keenyaaf saganna silaa akkas hin barbaanne nuti waan nuti arganne kana gammachuu nu arganne kana kottaa argadhaa isiniin jenne tokkichummaa rabbii bareedaa arganne kana isin kottaa jennee itti isin waamne wallaahi nu galateeffachuu qabdan yoo rabbitti amanuu baattanillee akka nu muslima taane ragaa nuu ba'aa deemaa rakkoon qabu isin muslimoota warra rabbi tokkichaaf gadi jedhu warra rabbi tokkichaaf gabbaru jedhaati ragaa nuu ba'aa balas khalas agar isin biraa barbaad nun arrabsina bas nu allee arrabsuu yoo arrabsitan dhukkeellee nurraa kaasa garuu nabi muhammadin alayhi salatu wasalaam nu jalaan arrabsina waan isin arrabsitaniif wallaahi ni beekna wanni isin arrabsitaniif waa lama tokkoffaa waan nyoof arrabsitan nabi muhammad alayhi salatu wasalaam gara rabbii tokkichaatti waaman fikraa keessantu tabalaashe isin sadii jettanii yaaddan isaan garuu sadii miti lakki barsiisni isaanii barsiisota nabiyyootaati walii gale barsiisa nabiyullaahi Isaa barsiisa nabiyullaahi Muusaa barsiisota nabiyyoota hundaatiin walii gale isin ammoo barsiisa mataa keessaniitiin deemtu barsiisa nabiyyootaatti hin bultan
Kanaaf jecha waan dhoodhaaf jecha isaan jibbitan. Lammaffaa immoo wallaalumaaf isaan jibbitan. Waan isaanii wallaaluudhaaf jecha. Sinii galee waan isaanii wallaaluudhaaf jecha. Ustaaza waliin galchaa ijoollee jala jiranii laa ilaaha illallah nagarree warri muudisara maal eegdan. Eeyyo. Isa akkasii buustanii reefusa. Abdii xiqqoo dubbadhu. Dubbadhu. Ilaa kanuma ummati ana maal jette? Yeroo takka Ustaaza wal baga nagaan dhuftan ustaaza karaa deemaa jiru natti fakkaata. Akkuma seenanii makiinaan jalaayyuu eegalte. Ustaaz? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتوا جماعة فياك أبدومي. جر الحمد لله أستاذ كم جرتوا نجا كيسني؟ قال لا الحمد لله بقى جلاتني أكان نقوم أمي. نجا جر الحمد لله بقى نجا نفتن. آمين. ما لي جرتن سا أي قرباتك وكارب بشوتو أي دارجيتين تريجو. وناني سيا جر كوني يوم قدة ثلاثة يا ربي. يوم قد تاني كمان ما تاني دابتان قافوا ما يسنجنا ما تاني دابتان كريستاني أفان رومو دبتان كل رب من كان هاجسيس مالي فوارب سنين نبيكو مالي في ميرا كيسا كسينني مالتو كسان أرسي وسو يرو قافتني لو فما ميرا كيسا سينني لقي فتو جاني كرتين دبان وقو قافتني دبسم وقو واهمني اللي الرب وقو قافتني اللي الرب وفي قافتني وفما ميرا كيسا سينني كغافة اللي اسمه كميرا كيس سين اللي اسمه يو غافة ملين اسمه كميرا كيس سين مالي في ميران تو أتمتني يا جولي كريستانا مال يو سوت التاني غافتني سوت التاني برتم مال غاف وارجع كابو كفرتي دابتني يو سوت جتني تين هو برتم مال غاف الرباف ليرتشو وما وجهو سلا أمانتي كيسن تو كنا برسيسا مو يسوس تو كنا برسيسا يسوس تو وارب سمو أكا كانتي يسوس تو أكا كانت أمتا يا مات انتوري أمتا فكين يفهم نتأمل مسلمة يسوس تو يو أمتا كانت أمتا كانت مجل كريتي أمتا عرب ساسا أكا كيسان كان يسوس يو أكا نتأبري يهوداني بقى دي شورين دندام لكن يسوس مسلمة الحمد لله نبي يعمل غاريتي نبي دا أكا كيسان كان عمتر أقال أكا أمنتيني سارا كان انتاني نبيكنا إسلامو ما فاكنا بالغتا مالي فافان ديرتن مالف نبيوت الربستان نبيين توكو سنجالا نجامبا نتامو وما الرب سنود أم نبال إسن الرب صوفي إسيوان هركان قوني كبان قوني نبيوت الرب صوف نبي الله عيسى يوكا يسوس الرب صوف نبيي رجنة التمن مريم الرب صوف انت لجبد رب سبحانه وتعالى قرآن كيسا مكاسي دبته إسي ملي مكان براد أنجرو كإنت لا لك دبته القرآن كيسا قرآن كيسا انت اللي دبتم كان براد أنجرت إسي قفة دبتم إبراهيم الرب صوف إبراهيم اللين نبي يقول دارا نبرت أبا نبيوت ونداد نبيوت سبع إسرائيل الرب صوف نبيون نقول قوتون إسانيتو نبيوت ربي تينيت أمن نور وربنا الرب صوف سنقلتي ربنا الرب صوفي رب سبحانه وتعالى ربي كين أكم إسن قد أنسى قرم إسن قبتن إسن نبيين إسن جالا نجابة ونجر نبيو ترت الرب والفرة تنكنا الإيسا تجلنا كان الإيسا هبدا هن آرنا هن دلنا ميرا كيسن سيننا وقوا غافتن تكن غافتنا سنين جنبيكنا نودي isin tuyyuu gaafatee ka'e miira keessa seenee mee suuta jedhi hubadhu yaa goobazii koo jedhaati illaan maqaa goobazii jedhu isinitti moggaafne bar suuta jedhime yaa goobazii keenya suuta jedhi jedhaa suutan isin hubachiifne aga dandeettii keenya gaafattanii miira keessa seentan
dhaggeeffachuu hin dandeessan ufumaa gaafattan ufumaa miira keessa seentan amala kana jijjiiruudhaaf yaala waan rabsu kana dhiisaa daraa keessan waan rabsuudhaan osoo taate bar macaafa keessaa wallaahi hillim goonee waan wanni ittiin duyde isin kutan baay'ee jira osoo wedduu caalu asfuuneetiin amma isin dubbifne amma tana gurra qabattanii uu jettan osoo Hizqeel boqonnaa 23 kanneen bakka keessa bakka silaa isin arrabsaniin kana keessa buunee kana dubbifnee ittiin jenne isin maraachina laakiin kana hin barbaannu nuti arrabaa miti wanni barbaannu seera uumamaa kana keessa deemnee waan nabiyyoon hojjete jedhan kana osoo kafuuneetiin haasofnu taate baay'ee jira wanni isin ittiin aarsan wanni isin miira keessa seensifnuun baay'ee jira sila laakiin miira keessa seensisuudhaa miti wanni yaadni keenya islaamummaa isin hubachiisuudha haga dandeenye malee isin miira keessa seentanii akka isin iyyitanii miti kana gochuun dadhabne beeka wallahi hin dadhabne isa kana akka isin maraattanii sammuu gattanii uu jettanii hin dadhabne isa kana isa inni kun faayidaan qabu suuta hidhaati haasawa gaafadha baradha yoo barbaaddan amantii keessan hima yoo barbaaddan ammoo gaafadha islaamummaa baradha achi booda ammoo filadha dhugaan namaaf gala dhugaan ifaadha dhugaan waan nama wanna jedhuudhaa miti waan nama cinquudhaa miti ifa dhugaan yoo mariidhaaf barbaadan ammoo yoo baalagummaan islaamummaa keessa jirti moo baalagummaan macaafa keessa jirti yoo jettan namni ana jedhu kiristaanni ana jedheetiin laphee dhaateetiin as ba'u jedhaan ani qophiidha kuno isinii garaa miti isaa kiristaana abbaa feetan bakka buufadhaati baalagummaan kiristaanummaa keessa yookaan macaafa qulqulluutti hama keessa jiramoo qura'aana hadiisa keessa jedhaate as ba'a isinii galtees kiiloo 10 isinii safarra laa kiiloo 10 isinii safarra yoo kana namni maratu jiraate abbaa feetan filadha as ba'a kun ustaaz Arabillee jira namni biraallee jira baha haasawa yoo islaamummaan baalagummaa barsiisa jettan isinii safarra kiiloo 10 dachaa 10 isinii safarra as bahati mareedha ijoolleen xixiqqoon ammoo kan ragaa hin qabne kan wantoota garagaraadhaa hin qabne dhuftanii nabii rabbiidha alayhi salaatu wassalaam nu biratti hin arrabsina adaraa keessan mana jirtanittu hin arrabsina nama mana jirtanittu nabi Muhammadin alayhi salaam hin arrabsina nabi Muhammad isin maal jedhansa mee maal balleessan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam balleessan isaanii maal rabbiin tokkicha waan jedhaniifi sadii jechuu dhabanii sadii tokko jechuu dhabanii nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waan isin balleessan amma mee keessattuu ammoo kiristaana Oromoo tana maal isin godhan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhufanii biyya keessa weerarammoo nyaata naa hojjedhu siin jedhammoo lafa si qochisiifatammoo maali ati nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam irraa maal irraa qabda isaati nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam wanni biraa maaliin wanni isaan hojjetan rabbiin tokkicha jedhanii rabbiin tokkicha jechuutu isin aarse mee waan isin aarse himaame nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam karaa nabiyyoota sirriidha jechuun nabiyyoota faarsuutu isin aarse lakki namni karaan jannataadhaa karaa kanaa miti karaan namni waaqni namaa du'ee jannatan seenanii hujii gaarii ufiitiin jannata seenan ka jedhutu isin aarse nabiyyoonni duraadhaa kunniin guutuu isaaniitu dhugaadha dubbatan namoota gaggaarii duraan ture tokkichumaa rabbiitu nama baasa rabbiin ka jaalatu kana jechuutu isin aarse maaltu isin aarse nabi Muhammad irraa alayhi salaatu wassalaam wanni isin aarsa wanni isin godha wayiidha maalidha karaa keessa wayii karaa macaafa keessan kana ka isin harkaa qabdan kana tuhu sirrii ta'ee jennaa yookaan wanna jedhee maal macaafa qulqulluu jedhan takka nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam afaan isaaniitiin dubbatan hin beekan macaafni nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam macaafa qulqulluu jettanii qabatanii deemtamu dubbatan hin beekan waan isaan ilaallatu waan rabbiin itti hime tawraatiif injiil ka rabbiin muusetti dubbatan ka isin harkaa qabdan kan ammoo waan isin dubbate waan irraa dubbatan hin qabu maali isin maaltu isin aarsisa nabi Muhammad irraa alayhi salaatu wassalaam isin aarii isin qabda waan isin dallansiisu maali tokkichummaa rabbiiti moo hujii isaan hojjetanidha moo tawxiida tokkichummaa rabbii ka isaan addunyaa keessa babal'isan moo sunnaa nabiyyootaa ka isaan addunyaarra jiraachisan moo mee maalumatu isin aarsa nabi Muhammad irraa alayhi salaatu wassalaam wanni isin aarsu wayi wanni guddaa wayi maalidha mee maaltu isin aarsa wanni hamaa wayi wanni nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam godhan wanni isin aarsu maali waan nabiyyoonni hin hojjetin waan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hojjetan wanni isaan hojjetan jedha wanni kophaadha wama nabiyyoonni dubbatan rabbiin tokkichaan sanuma jireenya akkuma nabiyyiin kamiyyuu jiraatutti nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam jiraatan
hojii raajii isaa hojjetan yookaan mucjizaa isaan hojjetan yoo barbaaddan nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wasalaam nabiyyi kamirrayyuu mucjizaa hojjetanii jiran. Lafarratti hojii hojjetan yoo fudhattanii jettan hooggansaan ta'e maaliin ta'e taariika addunyaa kanarratti yeroo duraatiif jeeneraalli duraadha. Kun faranji dubbatu jiraami kana. Jeeneraalli addunyaa irratti isaatii kana jiru jechuudha. Jeeneraalli duraadha addunyaa kanarratti addunyaa guutuu irratti yeroo jalqabaatiif nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam jedhanii seera lolaadhaa kana nidaama deebisee injifannoo hedduu kan galmeessee ka jedhan. Nabi Muhammad dura alayhi salatu wassalam mee wanni addunyaan ittiin bultu kun Nabi Muhammad dura alayhi salatu wassalam wanni dursee ittiin bu'e wanni tolfame wayidha maalidha qaroomina taatu maali taatu. Nabi Rabbi alayhi salatu wassalam nama arrabsan usultaani usuusiniin kun kabeeytanii taate Nabi Rabbi alayhi salatu wassalam ka arrabsitanii miti silaa kan kabajjaniiti itti jiraattan. Okay? Kabajjanii kan ittiin jiraattan. Yoo xiqqaate bar wayita mana fincaanii seentan qaama keessan dhiqachuu bar muslimarraa bartanii. Waan biraa yoo dhabdan isin mana isheen fincaanii seentanii waa dhiqachuu kana bishaan fudhattanii seenuu kana amma baruun kun waan guddaadha. Kunu gaadha. Kunu Nabi Muhammad irraa alayhi salaatu wasalaam dhufe kun. Faayidaa achirraa dhufe. Isuma kanayyuu qabadhaame. Yoo xiqqaate xurii masan dhiqachuun sun waan xiqqaadha. Sagaraa ofirraa dhiquun sun waan guddaadha bar. Fincaan ofirraa dhiquun inni kunu waan guddaadha bar. Haati bar wannaa namarraa dhiixayyuu galata qabdi. Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam kana waan biraa yoo dhabdamme faayidaa isin bira dhaqqabdu kan. Waan biraa yoo dhabdan isii tana qabadhaame. Ofirraa dhiquu kana mana fincaanii seentanii waa ofirraa dhiquu kanayyuu karaa Nabi Muhammad alayhi wasalaam bartan. Saayinsiin tokkollee osoo hin dhufin dura Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam barsiisan. Saayinsiin amma jettan kun guutuun isaatu wanni irraa dhufe karaa muslimtoota haadha qabatee isin galte. Karaa muslimtoota qabateetiin ergasanii waa ofirraa dhiquu kana waa barate malee achi dura seerri tokkollee hin jiru seerri dhiqannaadha. Kan wayita mana fincaanii seentan akkana qulqulleeffadha akkana dhiqadha akkana godha akkas godha jedheetiin dubbatu jechuudha. Okay? Akkasitti bara xiqqoo sin adaba godhadhaati haasawa billahi alaykum. Bekkaa wanna isinii galtee donqooroon ta'ina donqooroo wayiidha akka waa hubachuu hin dandeenye bekkaa. Yeroo gari si jibbisiisa beekte nama donqooroo jibba addunyaa kanarra. Wallaahi nama donqooroo nama waa hubachuu hin dandeenye bekkaa ani donqooroo ma jibba addunyaa kanarra. Addunyaa kanarra maal jibbita osoo naan jedhani donqooroo ma jibba donqooroo jechuu beektanisa kawaa tokko hin galleef dambaarraa jedhan sani. Akkasin ta'ina mee dambaarraan ta'ina waa hubadhaa. Islaamun mallee hubadhaa kiristaanun mallee hubadhaa. Sanboodhaan filadhaa. Sanboodhaan filadhaa. Hubadhaati filadhaa. Si galtee hubadhaati filadhaa. Kalaas. Wanni biraa maaltu jira sa wanni nama arrabsuu geesse wanni waa arrabsuu geesse maaltu jira sa. Baradhu islaamummaa baradhu filadhu. Yoo siif ta'e filadhu yoo siif hin taane immoo dhiisi. Haganumaami wanni jiru wanni biraa jira saa ya jamaa. Kiristaanun mallee baradhu jabeessiiti yoo siif ta'e fudhadhu yoo siif ta'e keessa turu yoo siif hin taane dhiisi biraa bahe. Wanni biraa wanni itti wal arrabsaniif jira saa. Wanni itti wal arrabsan jira saa. Mee maaluma wanni arraba Nabi Muhammadin arrabsuu amantee arrabsuu warra kana warra sanii bira geesse. Nullee miira keessan siftanii yeroo garii waa dubbistanii kaatanii sanboodhaan kunoo akkana nuun jedhe jettanii waliin gaffiidan. Osoo dhiiftanii gaariidha. Sini galtee osoo dhiiftanii gaariidha. Mee dunqirinnaa kana keessaa bahaati islaamummaa akkuma jirutti hubadhaa. Kiristaanummaa akkuma jiru sanitti hubadhaa. Erga sani erga hubattaniin booda amantii dhugaadhaa filadhaa. Nuti wanni itti siyaamu jiru isa kana. Macaafa keessan hin dubbisin asin hin jenne jirraan nuti. Macaafa keessan bareechaa dubbisa asin hin jennaam yeroo hunda. Dubbisaati baraa. Islaamummaa illee dubbisaati baraati. Erga sani waan dhugaa ta'e irra gad dhaabbadhaa jedha. Yaamsi kenne isa kanaa bara. Googilii irra olii gadi fiidaniitiin olii gadi hin dhama'ina. Arrabaan hin deemina. Callisaniitumaan arraban dheeratinaati. Islaamummaa illee akka jirutti baradhaa. Amantii kiristaanaa illee akka jirutti baradhu. Erga sani ifaan ufii isaatii siif ifa. Ifaan ufii isaatii siif ifa. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد ما طلعت الشمس والقمر. اللهم صل على محمد ما طلع الليل
ما ظهر الليل والنهار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على عدد ما خلق في الأرض وعدد ما خلق في السماء. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد عدد. اللهم صل على محمد عدد الملائكة كلهم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أجوت محمدا فأجبت عنه فخيركما لشركما فداء. أجوت محمدا ولست له بكفء. أجوت محمدا ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. أجوت محمدا فأجبت عنه وفي ذلك عند الله الجزاء. أكا حسن ثابت جلسني أكسي. وإن لساني لا صارم لا عيب فيه وإن دلائي لا تكدره الدلاء. وإن دلائي لا تكدره الدلاء وإن بئري لا تكدره الدلاء كجلسني حسان بن ثابت. وسو الرب سوبر باني الربني كينا كرما والله اسم فلاسة سني كلامي تيسا. أما برباني اسم فلاسة يو الرب ساجدتن قد باني الرب كان قرني لال فرغونيتين اسم كيسان بافنا. لكن برباني مكان ساتي نتنجل قبيني تنجل قبينا لولي لوينار أيرون قبو لويني جغنا يرو قبو لولي لوينا يرون قبو يرون أرقوي لا لولاتين ديما لولا لوينار لولينا كن دامسا كريستانو تاف دامو دا أكاسي أبدي هاسو سيسام هاقنو هاسو دا في إمبارا جيتنا يجمع تنما في أبدي هاسو هاسو